Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu hundi keessan iyyuu nageenya rabbii isinirra haa jiraatu bakkuma jirtanitti iyyuu har'a gaa barnoota addaatiin walitti deebinee jirra. Barnoota keenya har'aadha barnoota waa'ee imooti jechuudha. Imoo keessatti rakkinawwan adda addaa jiran waliin ilaalla jechuudha. Har'a warri yuutuuba kanaaf illee haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Maarree barnoota keenya har'aa barnoota ajaa'ibaati. Barnoota siitingiiwwan imoo adda addaa keessa deemnee waliin ilaalla jechuudha. Siitingii imoo keessaa wantoonni sirrachuu qaban wantoota baay'eetu jiru waan ta'eef walumaan iyyuu turtii gaarii. Iyyan asirratti jalqaba irratti imoo keessaa seenaa jechuudha. Faayila imoo kanarra seenaa jechuudha. Ani imoo laman qaba. Imoo kana keessa imoo daayitii osoo hin taane imoo isa kanarra seenaa amma imoo intarnaashinaal jechuudha. Inni kuni imoo kanarra yeroon seene wantoota baay'eetu jira jechuudha. Imoo irra wantootni baay'een jiranii akkuma isin arguutti jirtan kunoo paaspoortii illee ni qaba jechuudha. Akkanatti paaspoortiidhaan hidhachuu illee ni danda'ama. Paaspoortii kana hidhachuudhaaf karaa salphaa asumaan bakka kan argaa jirtan na fakkaata. Bakka ani tuqu kana jechuudha. Bakka tuqaa jiru kana kunoo as amma yeroo inni tuqee jedhu kunoo irratti deebi'e jechuudha. Asumaan iyyuu akkasitti hidhachuu dandeessu. Barbaadan itti hidhatanii jechuudha. Kana booda wanti nuti ilaallu imoo keessaa as jechuudha. Profaayila imoo kana yeroo tuqannu siitingiitu jira jechuudha. Siitingiin bakki inni jiru kunoo asidha. Siitingii kana boodatti adeemnu amma sikuriit piraayiveesii kana jala seennu jechuudha. Achi jala yeroo seennu wantoota baay'eetu dhufa jechuudha. Irraan gadee kanatti wantoota baay'ee dhufan kana keessaa chaat koolis piraayivees jedha. Invisible friends jedha. Family guard jedha. Past call look jedha. Asirraa mee kana ilaallu. Suma amma ilaalledha jechuudha kuni. Change password. Paaswoordii jijjiiruu jechuudha. Ammaan kiyya 1 2 3 irra jira. Yoo irraa jijjiiruu barbaade asumaan irraa jijjiiraa jechuudha. Asirratti jechuudha. Every time yeroo hundayyuu irratti akka nuuf taa'uu fi sa'aatii irratti barbaanne irratti akka cufamee taa'u yoo barbaanne jechuudha. Sa'aatii daqiiqaa tokko, daqiiqaa 15, sa'aatii tokko, sa'aatii 5 amma barbaanne irratti deeffachuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin bilook liist amma nama bilookii goone jechuudha. Kun ammoo nama nuti bilookii ofirraa goone jirudha. Yoo barbaanne asumaan irraa baafna jechuudha. Amma nama bilookdi kontaaktiiti. Ani amma nama bilookii godhe hin qabu jechuudha. Kana malee ammas wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa call everyone nama isiniif dawwaluu barbaadan as jalatti kunoo. Namni hundi yoo naaf dawwalu jettan everyone bakka jedhu irra kaa'attu. My contacts nama lakkoofsa keessan qabu qofaatu isiniif dawwaluu danda'a jechuudha. My contacts kanarra yoo keenye jechuudha. Ammas kastamii kan nobody namni tokko illee akkasiin dawwalee barbaadan nobody gootu jechuudha. Amma nobody godhee jira. Asirratti my contacts everyone nama hunda akkasiin dawwalu jechuudha. Bilook listii keessa amma nama lamatu jira jechuudha. Kun as jalatti filee naa mul'ise. As jalaan asumaan seentanii jala baasuu dandeessanii jechuudha. Gama biraatiin online status inni kun yeroo baay'ee namoonni kana fayyadamuu barbaadanii akka itti fayyadaman wallaalan. Akkasitti online irra hin jirre namni akka hin agarre yoo barbaadan online status in the last seen jedha. Achirra tuqan. Achirra yeroo tuqannu maaltu nuuf dhufa? Kunoo nu dhufee jira. Who can see my online status jedha. Kunoo asirratti akkuma argaa jirtanii eenyutu akkan online irra jiru beekuu danda'a bakka jedhu kanarratti yoo namni hundi akkasiin arguu barbaadan everyone
Fakkeenyaaf namoonni nama akkasiin arguu hin barbaanne my contacts nama lakkoofsa keessan qabu qofaa baruu barbaadan my contacts. Ammas nobody jedha kun ammoo kaastamiin kun keessaa filachuudha. Nama isin arguu barbaadan keessaa filattanii nama mana qofaa arguu qaba kan jettan kaastamii irratti jechuudha. Nobody'n ammoo namni takka illee akka nun agarre wanta online irra hin jirre fakkeessaa jechuudha achirra kennee jenna. Wantoota kana hundattiyyuu fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Siitingii iimoo keessaa jechuudha. Ammas asumaaniyyuu piraayivees guruppii wantoota adda addaatu jira. Amma asirratti block screenshot for profile. Profaayila keessan akka namni screenshotiin goone block gochuu asirratti dhuftanii block screenshot. Kana yoo banteettan namni takka illee screenshotiin godhu jechuudha profaayila keessan. Footoo isin irraa qabdan illee screenshot godhee bakka irratti gadhiisuu hin danda'u. Who can see my avatar? Asirratti namoonni my contacts who can history keenya ilaaluu danda'an jechuudha. Ammas history bakka nuti itti history jechuun story irratti waa gadhiisnu nama ilaaluu danda'udha kuni. Ammas kunoo as yeroo ilaaltan voice club room jedha. Voice club roomiin kuni wantoota dhufanii asirraan online asirraan fakkeenyaaf irraa mobaayila kanaatiin dhufanii nutti beeksisan jechuudha. Yeroo waa gadhiifaman iimoo irraa jechuudha. Yeroo namni waa godhu yeroo namni miseejii barreessu waan adda barreessu voice club kana yoo cufne hin bada jechuudha. Hundisaa hin bada. Kanaafiyyuu kanarra ka'achuun barbaachisaadha jechuudha. Yoo najeeqaa hin barbaanne malee jechuudha. Hayyeen asirraa kanuma haa ilaallu har'aaf kanuma ilaalla. Ol deebinee siitingii keessatti waa tokko lama haa ilaallu. Siitingii kana keessatti wantoota baay'eetu jira. Wantoonni baay'ee jiran keessaa tokkoffaarra kan jiru kana yoo ilaaltan notification jedha. Asirratti akkuma isinitti himaa ture koolsiitu jira jechuudha. Koolsii kanarra yoo tuqnu sagalee nuti irra keechuu barbaannetu jira. Sagalee adda addaa jechuudha. Amma asirratti yoo isinitti agarsiise use phone ringtone kan mobaayiliin qabu fayyadamii jedha. Use video sound soundii viidiyoo fayyadamu wantoota adda addaa fayyadamne irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Irratti deeffachuu dandeenya jechuudha. Sagalee yeroo namni nuuf dawwalu sagalee babbareedaa irra kaa'achuu dandeenya jechuudha. Yoo ofirraa cufuu barbaadan ammoo sagalee kanayyuu akka fayyaamtisaa yookaan dhagahamne yoo gochuu barbaadan asirratti tuqxanii ofii gootanii jechuudha. Maaliif sagaleen immoo barbaachisaadha. Sagaleen yeroo kamiyyuu barbaachisaadha waan ta'eef yeroo namni namaa dawwalu yoo nama dhokachuu ta'e malee vaayibireeshiniin kun garuu sagalee qofa osoo hin taane yeroo namni dawwalu zii kan jedhu wayiitu jira. Sagalee akkasii sanfaa balleessuudha jechuudha. Sagaleen kun yoo akkasii qoteen akkasitti hin iyyuu jechuudha mobaayiliin keessanii. Gama biraatiin as keessatti guruppii miseejii voice kilabii nama kunuuti fakkeenyaaf beeksisoota adda addaa iimoo irratti nama rakkisan jechuudha. Amma kun ammoo banamee jenna wantoota adda addaa dhufee nama rakkisaa jechuudha. Kanaafiyyuu ofirraa xalafuun barbaachisaadha jechuudha. Asumaaniyyuu ofirraa xalaftanii kana tuqnaan hin banama jechuudha. Wantoota baay'eetu jala jira wantoota nu rakkisan jechuudha. Kanaaf akkas goonee ofirraa cufuu dandeenya. History allowed. Asirratti wantoonni jiranii voice club ilaallee jirra. History kana jechuudha. History kana irratti notification type jedha. Friend new history jedha. Likes on my story jedha. Akka namni